Tole ani maqaan kiyya Taarikuudha. Taarikuu Hirkisaa. Maqaan kiyyaa Kanzoo Ahmadiin jedhama. Hordoftoota keenyaa kun Oromiyaa Global Media Corporation irraa kan isinii darbu waa'ee qophii Heritage Festival magaalaa Edmonton'itti qophaa'u. Magaalaan Edmonton yookaan Albertaa keessatti qophaa'ee bara baraan biyyoota hedduun asirratti argamanii itti hirmaatan keessa jirra. Isa saniif dhufnee usuu qophiin hin taane qophiin guyyaa 3 hafa sanbata dhufuu baatii kana guyyaa 5 darba jechuudha. Isa kanaan maaltu jira? Haala maal fakkaata? Usuu uummanni as hin geenne naannoon itti qophaa'aa jiru kun maal fakkaata ka jedhuuf as dhufnee daawwachaa jirra. Kanaaf namoota asitti argamanii bakka tana jiran keessaa haasofsiifnee jirra. Mee maal akka isaan jedhan Heriteejiin kun bardeen gaddaa akka gaariitti akka qophaa'e argina. Barana hoo maal fakkaata ka jedhu maqaa keetii wajjin usuu jenna qabda. Maqaan koo ani Abdusamadiin jedhama. Heriteejiin akkuma eegaa turre dhihaate dhufe kun amma as nu bira gaheera. Guyyaa 2 moo kanaatu hafe jechuudha. Kanaas bal'inaan hawaasa wajjin asitti wal arguuf deemna. Kun egaa kan achi dura qophii haal dureen qopheeffamaa jiru, sharaan dhaabamee isteejiin qophaa'aa jira. Kan egaa hawwiidhaan eegaa jirra jechuudha. Kuni waan baay'ee nama gammachiisu. Kun hoggaa dabree caaleetti argama jenneeti kan eegaa jirru. Nulleen akkasumatti itti qophaa'aa turre. Akka hoggaa dabree caalu jenneetu qophaa'aa jirra. Kanaafuu walumaan ilaallaa jechuudha. Maqaa keessan dursitanii guutuu maqaa keessanii nu himaatu. Tole ani maqaan kiyya Taarikuudha. Taarikuu Hirkisaa. Obbo Taarikuu galatoomii hayyamaa ta'uu keetiif. Mee qophii barana jiru kan festivaalii magaalaa Edmonton itti qophaa'aa jiru kana maqaa Oromootiin qophaa'ee asitti dhuftee atis asitti argamta. Garuu bakki itti qophaa'e kun biyyoota hedduuf qophaa'ee jira. Namni tokkollee hin jiru amma humni takkallee mul'ataa hin jiru. Mee akkamitti ilaalta ka bardeen gaddaatiif ka barana? Egaa amma nuti kan barreen gaddaaf kan baranaa garaagarummaa isaa hin jira. Barreen gaddaa uummata wajjin hin jirru kana yoo ilaalte kan ollaan keenya kan jiranii warra Indiyaadha. Achi fuuldura sana Chaayinaadha. Warri isaan suni warra Iskaandinaviyaati. Biyyoota gurguddaa addunyaa kanarra jiran keessaa walakkaa jirra jechuudha. Barreen gaddaa nuti Oromoo jedhameeti kan wantoota keenya kan qophaa'e. Amma immoo nuti akkuma biyya Indiyaa kana akkuma biyyoota kaanii Oromiyaadha jechuudha kan keenya ammallee teentiin keenya Oromiyaa ta'ee bifa sanaatiin barana dafaniitu nu banan akka seetaappii goonu. Barreen gaddaa baay'ee seetaappiidhaa fi yeroo gabaabduu ture guyyaa 3 duwwaadha kan kennanii. Barana guyyaa 5 kan isaan kennanii. Kanaaf dursinee qophii sanaatiif itti seenne jechuudha. Warri kaanii already meeshaa waan hundumaa waan qabanii fi guyyaa daqiiqaa muraasa keessatti meeshaa isaanii fidatanii galchachuu waan danda'anii fi nuti immoo jala waan hojjechaa jirruuf dursinee hojii kana eegalle. Nama haarawaa biyya tana dhufee dhiyoo kana qubatee haasofsiisuu deemna. Isaanis hayyamamaa ta'anii biratti argamuu isaaniitiin galatoomaa jecha maqaa keessanii fi biyyarraa dhuftanis maqaa dha'uudhaan nu himtan. Galatooma carraa kana naa kennu keessanii fi anillee isin wajjin wal argee waan hedduullee irraa quba qabaachuu baatu halaalatti waan ilaalaa ture waan ta'eef gammachuun qaba. Haa ta'u gaaffii keessanirraa ka'ee maqaan kiyyaa Kanzoo Ahmadiin jedhama. Magaalaa Kaayiroo irraan dhufe. Ergan dhufe ji'oota muraasaa yookaan baatii 2 ta'a. Kanaaf anis gammachuun isinirraa qaba. Galatooma. Kaleessa fageenya irra teetteetiin miis miidiyaa fi waan garaagaraatiin daawwachaa turte kan telefoonaan namoota waa hellan qabduun waan kanatu jira jettee wal dabarfataa turte. Barana carraa argattee biyya kana dhuftee as ga'uu keetiif maaltu sitti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuuf bara dabree achi teenyee karaa sooshaal miidiyaatiin hordofaa turre
haalaan gammachiisaa fi mirqaansa akka ture ilaalaa turre barana immoo qaamaan argamne isin wajjin qoddachuudhaaf carraa argachuu keenyaatti hedduu carroomneerra. Kanaaf bakki kun bakka Oromoon aadaa isaatii fi duudhaa isaa akkasumas maalummaa isaa kan ittiin mootummaa biyya kanaatii fi hawaasa addunyaa cufaatiif kan ittiin ibsatu waan ta'eef hedduun itti gammadee egaa guyyoota muraasa as dhufan keessatti ayyaaneffatuuf akka deemu anillee bakka kana daawwachuuf dhufee akka carraa na argitanii kanaaf hedduu itti gammanna. Caalaatti immoo wayitii ayyaanichi gahu ilaallee hawaasa keenya wajjin kabajnu ta'a. Akkasittiin ilaala. Mee duubatti hosi deebise carraa akkam argamee kun irraa Oromiyaa jedhameetiin festivaaliin kun akka Albaartaatti kenname akka Kanaadaatti illee jira. Carraa kan argamuu isaatiif gammachuu akkamitti dhagama? Kuni kan waggaa dabre Oromoo jedhanii nu fudhatanii har'a waggaa kan Oromiyaa jedhanii nutti galmeessanii akkaan odeeffannoo qabutti kuni waan baay'ee nama gammachiisaati. Kuni qabsoodha, qabsoo bara dheeraati. Qabsoon bara dheeraa har'aan tana firii godhatteeti asiin ol baate kana gaa Oromiyaa jedhanii har'aan tana kana keessatti galmaa'uun ka waggaa dabre nuti dame har'a Oromiyaa jennee galmoofnee jirra. Har'a Oromiyaadhaan laayina addunyaa seennee jirra. Kun waan baay'ee nama gammachiisu, kun injifannoodha jechuudha. Kuni qabsoo bara dheeraati. Qabsoon bara dheeraa har'a firii godhattee Oromiyaan as baatee jirti jechuudha. Kanaadha. Maal hojjettas qooda akkamii qabdas keessatti? Ani qoonni kiyyaa waa'ee ijaarsa asitti raawwatamuuf itti gaafatamaadha. Karaa koominiitiitiin volontarii ta'ee ijaarsa as jiru kana itti gaafatamaadha. Dukkaana kana dhaabuu, isteejii tolchuu, kana tolchuu, waan kiichin seetaappii kiichinii kana tolchuu, kiichiniin kuni seeraan Albertaa Health Servisiin inspekti godha. Kanaaf akka seera ulaagaa mootummaa Albertaatiin seetaappii goonee ulaagaa kana guunnee nyaata asitti gurguruu qabna. Kanaaf waan hojjennu hundumtuu seeraa fi piroofeeshinaaliidhaan kan ta'uu qabudha. Hirmaattota yookaan Oromoota naannoo kana jiranii fi akkasuma naannoo biraa biyyoota biraa irraallee dhufaniin mee maal jetta dhaamsa akkamii kenninaaf ta'a? Kanneen Oromoon naannoo Edmonton jiraattu baay'eedha. Naannoo Kanaadaa guutuuti amma kun kan Edmonton qofaa miti. Wanni kun waan gartee waggaatti ayyaaneffamu ayyaana waggaati. Kanaafuu warreen gartee boqonnaa isaanii akka asitti fudhatanii heerraaf jechuudha. Namoota gartee naannawaa kana jiranii fi kakkuutaa Kanaadaa. Waggaa dabre kan Awustiraaliyaa, Ameerikaa bakka hundarraa dhufaa ture jechuudha. Arrallee akkasumatti arrallee san caalee akka dhufanii eegaa jirra. Afeerraallee godhamee jira. Kanaafuu har'a baay'ee waan addaatu jira jechuudha. Keessaafuu artistoonni biyyarraa order godhamanii as nu bira ga'anii jiru. Hawwisoonni keenya artistoonni keenya jajjaboon qabsaa'onni as nu bira jiru. Kanaafuu har'a akka addaatti jechuudha nuti immoo wanni asirraa eegaa jirru kana walumaan itti geenyeeti simannaa jechuudha. Bardeen gaddaa naannoo lagaati kan qophaa'e baran ammoo magaalaa walakkaa keessatti fakkaata. Akkamitti ilaaltamee kan mijaa'aa lafti haalli jiru kam ture mijaa'aa jettee madaala? Egaa akkuma ilaaltanii isa sana moor sirriitti tolchanii bareechuudhaa fi amma konistiraakshiniin irra jira saayitiin. Bara biraatiif? Bara biraatiif. Waggaa 3 hanga waggaa 3tti konistiraakshiniin irra jira cufaadha jechuudha. Inni kuni akkuma beektanii bakka dirree bashannanaati paarkiidha. Bakka bal'aa waan ta'eef siitii irraa yeroodhaaf waggaa 3f kan fudhatanii bakka kanatti malee yeroo hundaa asitti hafaa miti. Bakka isaatti deebi'a. Sana isaanii akka gaariitti akka tolchuudhaaf konistiraakshiniin irra jiru akka mijataa ta'uuf. Bareeda. Mee Kanaadaa akkamitti ilaaltan walumaa galatti maaliif haaraa ta'uu keetii wajjin yeroo gabaabaa keessatti uummata Oromootiin illee wal baruuf deemta akkasuma immoo Kanaadaan illee wal baruuf deemta maaliif biyyoota hedduutu asii wal ga'a aadaa isaa argitaa maal isaa argitaa yoo kaleessa illee guuttannee qaamaan itti dhiyaattee argitaa mee maal si fakkaata haalli as eega dhufteef gaafsa achi jirtu dhageettu garaagarummaan isaa akkam? Garaagarummaan ni jira.
sababni isaa fagoo teessee kan odeeffattuu fi qaamaan biratti argamtee ilaaluun walirraa fagoo. Haa ta'u ammoo Kanaadaan biyya bareedduu garaagarummaan kan hin jirre akkasumas biyyoota garaagaraa irraa biyya kanatti qubatanii warra waliin jiraatan waan ta'aniif qilleensi iseellee yeroo ammaa kana haalaan namatti tolti. Akka odeeffannoo qabutti gara fuulduraatti wayitii cabbiin dhufe tarii irra hammaattu ta'uu malti. Haa ta'u immoo ammatti Oromiyaa wajjin wal natti fakkaatti bareedduudha. Haalaan itti gammadi. Kanaan dura haga ta'e walii laakkatti akka jirtu beekaa wajjin turreefu gaafsaniif har'a yoo laalte akkam fakkaata? Deebii Oromoota biyyoota namaatiif baqatanii baqattummaan bifa adda addaatiif dhufanii qubatanii jiran dhaamsa akkamii dhaamuu dandeetta biyyoota biraa keessa jiran? Ofii keetiifis as keessatti haga jiraataa turte maal fakkaata? Warra biraatiifis maal dhaamta? Biyyoota adda addaa akka qubatan biyyoota bilisa jiran. Kuni maal seetaa waggaa dheeraadha biyya tana keessa dhufnee kan qubanne akka dhufnetti hin teenye nuti qabsuma eegallee jechuudha. Qabsoo hawaasa kana walitti ijaaruu, koominiitii bakka adda addaatti ijaaruu, jaarmayoota dhaabaallee bakka jiranitti utubuuf yookaan dhaabate ijaaruudhaan hawaasa kana ijaaruu irratti jabaannee naannawa jirrutti hawaasni ijaarame kuni kana keessa agartee qabsoon kanaani sossootii jechuudha. Hawaasa ijaarame keessaa qabsoon baatii jechuudha. Kanaafuu hawaasa naannoo jirrutti ijaarreeti hawaasni ijaaramee kanaafuu hawaasni gartee qabsoo isaatiin itti fufee har'a kunoo kan Oromiyaa kan juun as bahee jechuudha irraan ta'e. Kanaani as bahee kanaafuu hawaasni kanneen biraa gartee kanneen kan nu fakkaatan kan gartee biyya bilisaa keessa jiraatan jabaadhaatii qabsaa waan jaan jechuudha. Hawaasa ijaaruu, koominiitii jabeeffattanii, koominiitii keessanii wajjin jaarma keessan cimsitanii bakka jirtanitti Oromiyaa mirkaneessuu dirqama lammummaa kanarraa eegamu. Bardeen gaddaa dubbattu keessatti maqaa Oromoo jedhuun argannee jedhaa turte baran ammooyyuu maqaa Oromiyaa jedhuun guddatee akka biyyaatti nu kennan gammachuu akkamitti dhagame laata? Dhugaadha waan waggaa dheeraa abbootii keenyarraa eegalee qabsoo irra turre nuti bakka jirru kanatti mirkaneeffachaa jirra jechuudha. Kanuma wanti agarsiisu maaliif bardeen gaddaa waggoota dheeraadhaa fi feestivaala kanarratti hirmaachuudhaa fi yaalaa turre. Warri nuun faallaa keenya kan ta'an kan kaayyoo Oromoo fuuldura dhaabbatanii bifa adda addaatiin maqaa keenya xureessanii akka nuti hin arganne gochaa turanii garuu nuti walirraa otoo hin kutin qabsoo keenya itti fufnee barreen gaddaa maqaa Oromootiin arganne jechuudha. Maqaa Oromoo jalatti barreeffama xiqqoodhaan Oromiyaa jennee barreessinee isayyuu warri itti gaafatamtoonni heriteejii kanaa fiiganii dhufanii akka maqaa Oromiyaa kana dhoksinullee dhiibbaa nurraan gahuudhaan eegalan jechuudha. Nuti immoo sanarratti ishuma xiqqoo sanayyuu noksunu jennee hanga siitii kaawunsilii fi hanga meeriitti wal himannaan deeme boodarratti meerii warra siitii kaawunsilii haa dhiisaa jedhanii maqaaruma xiqqoo sanaan Oromoo fi Oromiyaa xiqqoodhaan barreeffamte sanaan itti fufne jechuudha. Yeroo sana keessatti waan nuti raawwannaan keenya biyyoota waggaa dheeraas turan wajjin walqixxee fi caallee waan argamnee fi gammachuu isaan nurraa qabaniin waan nuti jenneen maqaa keenya moggaasanii har'a Oromiyaa taanee yaada addaa hin qaba dhaamsa addaa hin qaba hoo jettan hawaasa simatee kootu jedhee siyaamee si awwaatee si kubsise kan jedhan immoo mee maal jechuu dandeetta maal hin taaf warra biraatiifis yoo dhaamsa qabaatte Oromoota biyyoota adda addaa jiran yoo dhaamsa qabaatte dhaamsa akkamii akka dhaamuu dandeettu situ beeka wanni fedhii keetiin dabala jettu sun jiraata. Ayyee galatoomii carraana kana naa kennu keetii fi kanan dura akkan dhufeen silaa hawaasa kana galateeffachuu fi mararfannoo qabnu ibsachuudhaaf carraan arganne amma carraa naa kennu keetii fi hedduu galatoomi. Sababni isaa bifa adda addaatiin ummanni keenya haala adda addaatiin biyyoota garaagaraa keessatti rakkataa waan jiraniif anillee kanneen keessa waanan turee fi amma carraa kana naa kennu isaaniitiif hedduun itti gammada. Akkasumas hawaasni keenya hedduun biyya baqaa keessa waan jiraniif bifuma kanaatiin koominitiin Edmontonis ta'ee akkuma waliigalaa Kanaadaatti hawaasni keenya bifa kanaatiin wal quba qabaatee hanqinoota jiran gamaggamee jabinoota jiran daran jabeeffatee
gara fuulduraatti rakkoo kana keessaa akka bahan irratti akka hojjetan niin dhaammadha. Akkasumas galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u hin jedhaani gatii biraa waan baasnu hin qabnu. Kan walitti nu fidee kaayoodha, kan walitti nu fidee sabummaadha. Kanaaf egereen keenya ifa akka ta'u ifaadha. Akkasumaan wal gargaarsi akka sabaatti waliin qabnu itti fufuu qaba, jabaatuu qaba. Isinillee galatoomaa carraa kanaan haa kennitanii dhaamsa kana akka dabarfadhu naa gochuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa. Edimenten mee akkamiin ilaalta jiraattota Edimentanii fi biyyoota biraallee odeeffannoo ni qabda. Akkami jiraata hawaasni kun bifa koomunitii gamtaan jiraatamoo faffaca'ee jiraatamoo akkam fakkaata? Fakkii biyyoota biraatiif ta'uu danda'a Edimenten. Kun Edmonton jechuun ani gaafa gartee koomunitiin biyya tanatti gartee gaxuu bobomtuurraa eegalee koomunitiin takkaa gartee guddachaatuma isteeppiin guddachaa deemti malee gartee namoonni gartee cichoon bakka kanatti gartee koomunitii kana ijaaruu irratti koreen bakka kanatti utubamtee waan kana gatu utubde koomunitii sana gatu utubde cichoominaan waan kana gartee hiyye jettee irratti laffaatee qabsoodha jettee irratti qabsaa'aa turte haga asiin ba'utti irratti qabsaa'aa jirti jechuudha. Kanaafuu kun hawaasni keenya wanni adda godhu tokkummaa gartee koreen koomunitii asitti utubde tuni qabdu cimina isiin qabduu fi jaalala isiin qabduuni hawaasni kun akkasitti jala hiriiree hawaasa kana gartee waan barbaannu hundaa'uu injifannoodhaan xumuraa as geenye kanaani kan biraatiin adda godhaa jechuudha. Koomunitii keenya eegalarraa takkaa guddachaa dhufte malee gad deebitee hin beektu, wal dhabdee hin beektu. Haga har'aatti ciminaani har'a sadarkaa kana geenyee jirraa jechuu ammallee gaa wanni nu waafaa yoo jiraate kanuma asiin itti fufna.